Corona virusii hawaasa hubachiisuu tooftaalee garaagaraatiin jabaatee itti fufee jira jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Hawaasa biratti hubannoon COVID-19 dhawaata fooyya'aa jiraatullee ammas hammeenya dhibee kanaa wajji jirama amalaa fiduu irratti hojii baay'atu nu hafaa jedhan sadarkaa pireezidantii taanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaaniirratti ibsa barreessaniin. Godinaalee fi magaalota sadarkaa godinaa ta'an naannichaa hunda keessattuu siree 10,650 kan qaban iddoowwan tursiisa addaa qophaa'uu himan. Hospitaalota 20 hojii wal'aansa idilee dhaabanii ogeeyyiif leenjii addaa kennuun bakka wal'aansa COVID-19 qofa gochuufis qophiin xumuramee jedhan. Hospitaalonni kunneen dhukkubsattoota 5,512 yaaluu danda'u jedhanii jiru. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa kun Oromiyaa keessatti wiirtuun qorannoo laaboraatoorii koronaa vaayirasii 5 hojii eegaluuf kan jiru yoo ta'u, wiirtuuwwan Adaamaa fi Haroomayaa garuu hojii eegaluu isaanii himan. Naqamtee, Jimmaa fi Asallaatti wiirtuuwwan jiran dhiyootti hojii eegaluu jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Qorannoon ho'ina qaamaa mana manarra deemamee godhamuu jalqabamee jiraachuu obbo Addisuun himanii jiran. Labsii yeroo muddamaa naannichatti hojiirra oolaa akka jiruu fi haga yoonaa deeggarsi tolaa birrii miliyoona 300 fi miliyoona 63 caaluu tilmaamamu akaakuu fi maallaqaa walitti qabamuu ibsan. Weerara COVID-19 hordofee dhaabbilee daldalaa gatii meeshaalee qaaleessan 4,000 fi 200 irratti mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii fudhachuullee beeksisanii jiran. Hawaasi naannichaa ergaa ogeeyyii fayyaa fi mootummaa hojiirra oolchuu akka qabu waamicha godhee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Magaalaa Hararitti wiirtuun laaboraatoorii qorannoo COVID-19 tajaajila eegale. Wiirtuun kun garaagarummaa sa'aatii 2 keessatti saamuda 384 qorachuu danda'a jedhamee jira. Kolleejjii Fayyaa Yuunivarsiitii Haramaayatiin ka hundaa'e wiirtuun kun ka hojii eegalee pireezidantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii fi pireezidantiin Yuunivarsiitii Haramaayaa Dr. Jamaal Yuusuf bakka argamanitti. Pireezidantiin Yuunivarsiitii Haramaayaa Dr. Jamaal yuunivarsiitiin isaanii maalummaa fi ittisa COVID-19 irratti hawaasaaf hubannoo kennaa akka jiruu fi tooftaa teeknooloojii dhibee kana itti ittisan irratti tumsa gochaa akka jiru dubbatan jechuun eejensiin oduu Itoophiyaa gabaaseeti jira. Jilli hoogganaa ittaanaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdulqaadir Galgalootiin durfamu bulchiinsa Harargee Bahaa fi hayyoota yuunivarsiitii Haroomayaa waliin ta'u magaalaa Awwadaayitti tamsa'idha. Koronaa vaayirasii irratti hawaasaaf hubannoo kennaa jiru. Awwadaayi magaalaa daldalaa Jimaatiin beekamtuudha. Uudii Muusaa gabaasa bilbilaa qaba. Jilli hoogganaa ittaanaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Abdulqaadir Galgalootiin durfamu gara Awwadaayitti dhufuudhaan bulchiinsa magaalaa Awwadaayii fi bulchiinsa godina Harargee Bahaa akkasumas ammoo jila hayyoota mooraa yuunivarsiitii Haramaayaa kan Dr. Jamaaliin durfamu wajjin ta'uudhaan magaalaa Awwadaayii dhaqanii akkaataa tamsa'ina dhukkuba vaayirasii koronaa ittiin uummanni ofirraa ittisuu danda'u irratti hubannoo bal'aa uummata magaalaa Awwadaayii fi naannoo isiitiif ganamarraa kaasee hanga sa'aatii kanatti kennaa kan jiran yeroo ta'u, uummanni magaalichaa dabree ammoo gama meeshaa sanitaayizaraa fi alkoolii akkasumas ammoo maaskiidhaa fi wantoota ittiin dhukkuba kana ofirraa ittisan magaalattii keessa deddeemnee hanga laalletti guutumaan guututti harkaa hin qaban jechuu ni dandeessa. Uummanni ammoo kanarra dabree wanni gaafachaa jiru mootummaan bakka daldala gabaa Jimaatii fi daldala idilee garaagaraa itti gaggeessu boota addatti adda baafamee nuuqannoo qabaadha kan isaan jechaa jirani. Warri maal deebis gaafii uummati gaafata kanaaf deebiin isaan kennan faan jirti. Ammatti kan namallee jiraachuu baatu mootummaan kana dura intarviiyuu gaafii fi deebii wajjin goone irratti dhiyeessine magaalaan Awwadaayii fakkii daldala Jimaadha gara istaadiyoomatti ol ba'ee sharaa dhaabbatanii yeroodhaan bakki daldala gabaa Jimaadhaa kun akka babal'atee akka adeemsifamuudha mootummaa magaalattii keessatti. Yuunivarsiitiin Salaalee maalummaa fi ittisa COVID-19 irratti hawaasa hubachiisaa jira. Yuunivarsiitiin kun hawaasa keessa socho'uun barsiisaa akka jiru odeeffannee jira. Akka kutaan sabquunnamtii Yuunivarsiitii Salaalee odeeffannetti duulli hubannoo uumuu Yuunivarsiitiin Salaalee kennaa jiru gandoota baadiyyaa godina Shawaa Kaabaa hundatti raawwatamaatii jira. Duula kanarratti pireezidantii Yuunivarsiitii Salaalee dabalatee hooggansii fi barsiisonni Yuunivarsiitii Salaalee hirmaachaati jiru. Gama biraatiin weerarri dhibee kanaa kan hammaatu yoo ta'e wal'aansa taasifamu keessatti Yuunivarsiitiin Salaalee ga'eessaa ba'uuf jiraachuusaa beeksiseeti jira. Yuunivarsiitiin kun bakka tursiisa addaa warra koronaa vaayirasiin shakkamanii kan qopheesse yoo ta'u bakka tursiisa addaa kanaafis sireen 130 qophaa'uu himeeti jira.
meeshaaleen kunuunsa dhukkubsattootaaf barbaachisanii fi meeshaaleen ittisa dhuunfaa ogeeyyii fayyaatiif barbaachisan bitamanii akka bakka tursiisaa addaa kanatti tajaajilaaf qophaa'anillee himameeti jira. Shakkamtoota dhibee koronaa vaayirasii bakka tursiisaa addaa kanatti dhufaniifis tajaajila nyaataa kennuuf jira Yuunivarsiitiin Salaalee. Yuunivarsiitiin kun bakka tursiisaa addaa shakkamtoota dhibee koronaa vaayirasii magaalaa Fiicheetti qophaa'ee fi siree fi firaash ciisichaa deeggarsaan kenneeti jira. Yuunivarsiitiin Salaalee waajjira eegumsa fayyaa godina Shawaa Kaabaa waliin ta'uun barsiisota kolleejjii saayinsii fayyaatiif waa'ee dhibee koronaa vaayirasii irrattis leenjii kennee jira. Odeeffannoo kana kutaa sabquunnamtii Yuunivarsiitii Salaaleetu nu erge. Dhaabbanni koonistirakshinii Gamshuu Bayyanaa hojii ittisa dhibee koronaa vaayirasii irratti bulchiinsa godina Shawaa Lixaa hojjetu tumsuudhaa fi deeggarsa ambulaansii fi meeshaalee qulqullinaa godheeti jira. Bulchiinsi godinichaas deeggarsa taasifameef galateeffateeti jira. Maddi oduu kana waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaati. Gamshuu Bayyanaaf ergaan erganii jiru nuti ergamnee dhufneerra ambulaansii finnee dhufneerra ambulaansiin kun egaa gincii shukutee piroojeektii sariitii irra taa'ee boba'aas shufeeras waan hunda kabar godhee Gamshuu Bayyanaan koonistiraakshiniin isaa jechuudha uummata keenya akka tajaajilu sa'aatii 24 dhukkuba kana wajjin wal qabatee iddoo barbaachisaa ta'u hospitaala Tongayin daandii irratti lubbuun nama tokkollee kan baane ambulaansii finnee dhufnee jirra. Waan qulqullinaa immoo roottoo finnee jirra. Saamunaa harkaan itti dhiqamtamu finnee jirra. Alkooliis akkasuma finnee jirra. Inni marsaan kun amma tamsa'u lixa Shawaa fi Baha Wallaggaattiidha. Egaa amma finnee dhufne inni lixa Shawaa fi Baha Wallaggaatti finnee dhufne kuni tilmaamni isaa gara miliyoona 5ti. Ambulaansiin miliyoona 4.2 warri kaan immoo egaa warri roottoon kuni alkoolii fi saamunaan kun immoo gara 800ti jechuudha. Hangammaatti garuu akka Shawaa Lixaatti aanaa 22 qabnu hunda keessatti rakkoon kun hin mul'anne hojii ittisaa irrattidha bobbaanee hojjetaa kan jirru. Kana jiddu galeessa godhachuudhaan caalmaatti sochiin hawaasaa adda addaa daangeffamee jira. Sochii hawaasaa kana daangeffame jiddu galeessa godhachuudhaan beelli rakkoon adda addaa akka hin uumamne qaamoleen adda addaa hojii lammummaa yookiin hojii tajaajila tola ooltummaa adda addaa kennamaa kan jiru. Har'as akkuma asitti argitan kana ambulaansii yoo rakkoon jiraate hojii fayyaa keessatti qooda itti fudhachuun danda'amu amma rakkoon kun dhaabbatutti walta'iinsa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa federeeshinii atileetotaa ka'umsa godhachuudhaan abbaa qabeenyaa naannoo keenya yookiin biyya keenya kan ta'an obbo Gamshuun deeggarsa kana karaa isaanii nu taasisanii jiru. Tajaajila kanaafis maqaa godina Shawaa Lixaa fi maqaa kootiin qaama kana qindeesse hundaaf galataaf ulfina guddaa galchuu barbaanna. Daawwattoota keenya saatiin oduu kana isinitti himaa jirutti namoota 247 Itoophiyaa keessatti saatiiwwan 24 darbanitti koronaa vaayirasiin shakkamanii qorataman keessaa 3 isaanii irratti vaayirasichi argamu ministeerri eegumsa fayyaa mirkaneessee jira. Haga yoonaatti Itoophiyaa keessatti namooti vaayirasii kanaan qabamanii 74 gahanii jiranii. Namooti haaraa 3 isaanii vaayirasii kanaan qabaman hundi isaanii 3 isaanii jechuudha. Jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an biyya alaa seenaa imala biyya alaa warra hin qabnedha. Kanneen keessaa lamaan isaanii garuu warra armaan dura vaayirasichaan qabamanii wajjin tuttuqa warra qaban jedhametti jira. Godina Gujii Lixaa aanaa galaanaatti hojjettoonni mootummaa barsiisonni akkanumas barattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa gara maatii deebi'an tatamsa'ina COVID-19 irratti hawaasaaf hubannoo uumaati jiru. Warri kun harka qalleeyyiif deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala 50 fi qarshii 100 ta'us arjoomtota irraa walitti qabanii jiranii. Qaamolee kanneen kan dubbise waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa galaanaa yoo ta'u hojiin kun hojii dhaloota baraaruuti jedhanii jiran. Yaadi isaanii akka ta'anitti dhiyaata. Afuttar kari kannoo taane gara mana keenyas gallee harka dhiqannoo yeroo jennu uummata ollaa keenya jiranii ollaa keenyatti haala harka dhiqannaa kan bartee godhannee barsiifanna jechuudha. ኦሮምኛ ለማትሰሙ በአማርኛ ቢያንስ ሁላችንም ማድረግ የምንችለው እጃችንን መታጠብ ነው። ኦፊስ akka du'uu hin dandeenye du'uu irraa of baraaruu fi kanaaf nama dhageenye dhageessisa. Fedhiidhaan akka barsiisotaatti barsiisonni aanaa galaanaa keessa jiran namoota muraasa gurmoofnee kaanee fedhii keenyaan gara waajjira bulchiinsaa deemuudhaan waajjira bulchiinsaa gaafannee
waajjirri bulchiinsas nu eeyyamee wantoota nu barbaachisan haalota nu barbaachisan nuu fi guuteen booda gara hojiitti kallattiidhaan seenne uummanni keenya akka aanaa keenyatti miidhamuun qabaatu kan jedhu irratti hundoofne kaane ogeeyyiin fayyaa nu keessa kan jedhamu ta'uu isaati barattoota yuunivarsiitii dhufan kallattii adda addaatiin ogeeyyii eebbifaman kan fayyaa ta'uu danda'anii barsiisotiin siiranii gosa adda addaatiin barattoota eebbifaman nu keessa kan jiranuu fi yeroo ammaa kanatti hojii keessa kan seenisaaf kan gaafataarannullee jiranii akkuma kanas ammoo gandoota irrattis dargaggeessa gurmeessinee kaane ani tola waltummaa kana keessatti kan hirmaadheet quuqama lammii qabu irraa ka'eeti gaafa tola waltummaa kana irratti hirmaannee hojii kana eegalleettiin jennu nuti nama sadiin jechuudha kan kaane nama sadii erga kaaneen booda nama jaa warannee nama jaan erga kaaneen booda gara nama 14 taanee kallattii hundaanuu jechuudha harka dhiqannaa irratti hubannoo kennuudha baay'ee ga'een hojii kiyyaa hubannoo kennuudha inni kun ammoo magaala qofa keessa kan dhaabannu taate hanga baadiyyaatti deemnee haala hawaasni keenya harka ittiin dhiqachuu danda'u akkaataa jaarkaanii ofii haala kaawwachuu danda'u akkaataa saamunaa ofii kaawwachuu danda'u akkaataa yeroo bahu harka dhiqatee yeroo galu harka dhiqachuu danda'u akkaataa imalli yoo dhufe harka dhiqachuu danda'u akka magaala keessatti hojjechaa jirru kanatti baadiyyaa hunda bifa wal fakkaatuudhaan uummata keenya ni tajaajila an ogeessa CRC jedhee kan yaamamu lammiin kootu ummati kootu jiraate yoo ummati kootu umatee lafa kanarraa ka'e ogeessummaan kiyya homaan an fayyadu kan jedhu aarsaaf goruudhaan kutannoodhaan jechuudha hojii kana hojjechuudhaaf baane mana ta'uu dhiifne barsiisuu jirra. Yaa maatiin jiran ammoo akkaataa nuti barsiisne kun harka fi akka dhiqatan kun qulqullina fi akka eeggatan kun ammoo fakkeenyaatti wantoota jiran irraan akka of eeggatan nama cabbaxuu dhiisanii harka salaamtana qabuu dhiisanii karaa fi daandii bitti yommuu deeman takkaaffii lama walirraa fagaatanii akka deeman uummata keenya barsiisuu jirra. Hawaasni fageenya isaa eeggatee meetira 2 walirraa fagaatee akka socho'u yoo danda'ame immoo mana akka hin baane hojii malee mana akka hin baane yoo waan dirqama mana isaa baasu hin jiru yoo ta'e akka mana hin baane gochuun itti himuun barsiisuun barbaachisaadha. Harka dhiqachuu yoo harka dhiqatan immoo akka baratan kan ofumaa bishaan ofitti naqatan osoo hin ta'in daqiiqaa sakandii 20 sirriitti saamunaadhaan warroonni ergaa keenya dhagahanii galanii maatii isaanii akka isaan barsiisan akkasumas immoo maatii isaanii barsiisuu qofa miti hojiirrallee akka oolchan ergaa dabarsaa deemaa jira. Rakkoo adda jiru kana keessaan dhibeen kun yoo boruuf dhibeen kun nurraan hafu namni beelli akka nama keenya saaxiluu hin dandeenye qonnaan bulaan qonna isaa keessatti akka hojii isaa hojjechuu danda'us hojiin gama kanaa hojjetamaa jirus bal'aan jira kan dabalatees ammoo namni waan qabuun cinaa walii dhaabbatee wal deeggaruu akka keessattuu harka qal'eessi borra rakkoon kun gaafa mudate dandamachuu hin dandeenye jennee fi deeggarsi iddoo garaagaraatti eessi kunatti arganna jennee abbootii qabeenyas tarkaanaa kennaa jiran adda baasne jirra manneen amantaa jiran adda baasne jirra afooshaalee garaagaraa addaan baasne jirra daldala sadarkaan jiru adda baasne jirra kanarraan haga ammaatti wanti karoorfannee deemne jira sadarkaa kana kennatti qaamolee kanarraan kan hawaasaa osoo hin seeni deeggarsa qarshii meeqa arganna kajan akka karooratti adda baafanne naannoo 778 karoora keenya qabannee seennee jirra haga ammaatti ammoo qarshii kana kan walitti kan naannoo 123 walitti qabnee jirra isa irra darbinee ammoo nyaata wantoota nyaataaf oolan duqqeetii yookaan furnoo duqqeet kan jedhamu kan isa naannoo kuntaala 50 walitti qabnee harka keenyatti qabna. Gara mana keenyas gallee harka dhiqannee yeroo Utuu maddeen alaarraa arganneen Ameerikaan osoo saffisaan tarkaanfii ittisa COVID-19 fudhachuu eegaltee silaa lubbuu namoota baraaruu dandeessii tuuttee jedhan aangawaan olaanaa fayyaa Ameerikaa Dr. Anthony Fauci. Garuu yeroo murtee akkasiis murteessinuu kan jedhan saayintistiin Ameerikaa kun walxaxiinsi jabaan bulchiinsa Doonaald Tiraamp keessa jiraachuu CNN itti himan. Ameerikaatti hanga oduun kun qophaa'utti namni 570,070 caalu dhukkubichaan yoo qabamu warra kana keessa haga 23,000 kan ta'an lubbuu dhabanii jiranii guyyaa waariyoo gabaasa maddeen alaa qindeessa jira. My name is Dr. Tony Fauci. I'm the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases at NIH. Ameerikaan adoo sila dursite tarkaanfii ittisa fudhachuu eeggalte dhukkubi daafanaan kun lubbuu lammiilee teenna humaatamaan hin godaansis jedha. Aangawaan olaanaan fayyaa Ameerikaa Dr. Antonio Fauci saayinsistoota addunyaan qabde keessa nam duraati waggoota 16 darbaniif dhaabbata alaarjikii biyyaalessaa ta'eef dhukkuboota daddarboota rakkootaa ta'uun hojjechaa ture. Ameerikaa bar bulchiis pirezidaant Roonaald Reegan irra jalqabuun pirezidaantoota Ameerikaa Clinton Bush Obama Trumpun gorsu irratti argama. Saayinsistiin biyya Ameerikaa kun Dr. Antonio Stephen Fauci garuu yeroo dhiyooti as pirezidaant Ameerikaa Donald Trump afaan dubbachuusaaf mul'ata. Trump qorichi dhukkuba buusaa haayidrokloorikiin jedhamu gorsa ogeeyyii fayyaa tokko malee maqaa qorichi baasaa yookaan miraakil diraag jedhutti moggaasuun uummata Ameerikaa fayyadama jira. Chinese virus on our nation's students. Let's see if it works. It might and it might not. I happen to feel good about it. But who knows? I've been right a lot.
Dr. Antonio Fauci immoo fayyisummaan qoricha kana qorannoo waan hin murtoofneef ittiin gargaaramina jechuun uummata gorsaa ture. Tiraamp immoo gorsaaf ga'e hojii nama kana moggaa lakkisuun qoricha kan biyyoota baay'inaan oomishan irra gaafachuu eegal. Torbaan dabree pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Indiyaan qoricha dhibee buusaa haayidrookiloorikuun kennituuf gaafate. Pirezidaantiin Indiyaa Naarendra Moodii siif hin kennu jechuun dhowwate. Boodi Tiraamp qoricha kana dhowwatte jennaan dhukka sirra kaas jechuun sodaachisuun qorichi Dr. Fauciin faan itti namanin kun duub gaaffii Tiraamp irra kaa'uun Indiyaan kenniteef gara Ameerikaa seenu isaatti dubbata. Ameerikaan lakkoofsa namoota dhibee koronaatiin du'aniif qabamaniin addunyaa irra dursuu jirti. Gabaasa goduun tun qophooftu jiruun Ameerikaan namooti 570 ol dhukkubichaan yommuu qabamanii. Isaan keessa namooti 23 caalan immoo dhukkubicha kanaan lubbuu dhabuu isaanii dubbata. New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Pennsylvania, California fi Lausaan akka jajjaba jiru. New York dhukkubicha ajaa'ibsiisa ta'een faffaca'ee nam rifachiisu irra kaka'e bakki awwaalcha Art Island jedhamu godaansireef namoota irra kakayaatanii hamtuun rukutamu si dubbata. Adoo sila jalqabdamne waan cufcumne haaliyam jiru kun xiqqoolle adoo taate jijjiirami jiraachuun dhabuu kajedhu dooktoriin fayyaa Ameerikaa kun gaafiif deebii maddodu biyyattii Central Cable News yookaan CNN waliin tolchee yeroo murte akkasitti murteessunillee salphaan turu jechuun walxaxiin siyaasaa bulchiis Donald Trump miidiyaa dura dhangalaase. You know, Jake, that's a great question, and that's really what I was inferring when I said a rolling re-entry. It is not going to be a light switch. Bulchiisi President Donald Trump tarkaanfii walirra fageenyaatiif manturuu khalaqs bittoottees gaaf 16 yommuu ta'u boodi dubbiin jabaachaa dhumnaan agabilaa dheeressuu isaatti dubbata. Maaliif akka rakkoo nagaan cufin babal'an gorsogummaa irratti hundaa pirezidaanticha kennu dadhabdan jechuun ka gaafataman irra guddaan dhaabbata laarjika biyyaalessaatiif dhukkuboota daddarboo kune. Ogeeyyiin fayyaa tarkaanfii walirra fageenyaatiif uggurii sochii akka fudhatamu gurraan dhalirra eeggalanii yaada dhiyeessan jechuun yaadni ogeeyyii fayyaatiin dhiyaate yeroo baay'ee bulchiis Donald Trump keessa fudhatama hin qabaatu jechuun kommatan. Oduuwwan koronaa vaayirasii keessa baanee jirra. Lammiilee naannoo Sumaalee irraa buqqaafamanii godina Baalee aanaa Maddoolaabuu magaalaa Bidiree qubsiifaman mana qubsiifamne keessaa humnaan baafamne rakkina ulfaataa keessa jirra jiru. Bulchiinsi aanaa Maddoolaabuu tarkaanfiin kun tarkaanfii dogoggoraati jedha. Shamsiyaa Nashuu gabaasa dabataa qabdi. Lammiileen naannoo Sumaalee irraa buqqa'anii godina Baalee aanaa Maddoolaabuu Bidiree qubatan qaama hoggansaatiin rakkoon nageenyaa nu mudate jedhan. Godina Baalee aanaa Maddoolaabuu magaalaa Bidiree wanni nu mudate nu buqqaatota garaagaraa naannoo Sumaalee irraa buqqa'anii asii galle mana nu kennanii akkasitti mana keessa jiraachaa ture amma sa'aatii kanaa jechuudha. Amma yeroo baay'ee nu deddeebi'anii mana keessaa baatanii Liyyuu Haayilii Oromiyaan leenjisetti galchiinaa nu jedhanii waan kana dhiyeessaa turanii sodaachisaa turanii. Bara waggaa tokkoof as keessatti lammiif kan jedhu nu dalaganii achitti gallee gariin kan xumuramee gariin kan xumuramee kana keessatti gallee maatii seenaa gabbaasaati keessa ba'an jedhanii nu sodaachisaa turanii. Rakkoo cimaa keessa galtan jedhanii nu sodaachisanii nama nu biraa tumanii nama mormi nu biraa tumanii daandii kamitti nu irratti geggeeffamaa jira. Sodaachisi doorsisi adda addaa nu irratti godhamaa jira. Doorsisaa fi akeekkachiisa bira darbee yeroo ammaa kanatti mana keessa qubsiifamanii turan irraa humnaan akka baafaman dubbatu buqqaatotni kunneen. Mana keenya kan lammiidhaaf lammiin nu ijaarsisan